Misaa'ilonni samii bahaa giddu galeessaa keessa yeroo bo'anii fi humnoonni gurguddoon akeekkachiisa cimaa yeroo wal jijjiiran Iraan michoota humna guddaa qabanii fi madaallii naannoo jijjiiran hidhatte akka kanaan dura ta'ee hin beeknetti ol ka'aa jirti. Ministri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el kaatisim kaaminiin gonkumaa lubbuun jiraachuu hin qabu jechuun labseem. Ministri ittisa Israa'el kaatis kamisaarraa ibsa ija jabinaa fi kaka'umsa qabu kennaniin hoogganaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei kana booda akka jiraatan ayyamuu hin danda'u jechuun labsaniiru. USA gamasheen Hezbollah kana akeekkachiifte yoo ta'u waraanichatti makamuu murtee baay'ee hamaa ta'a jette. Beirut irraa ergamaan addaa Ameerikaa Toomaas Baaraakim gareen Hezbollah Iraaniin deeggaramu akka gara waraanaa hin seenne akeekkachiisaniiru. Sun murtee baay'ee hamaa ta'edha jechuun akeekkachiisaniiru. Misaa'ilonni samii bahaa giddu galeessaa keessa yeroo boba'anii fi humnoonni gurguddoon akeekkachiisa cimaa yeroo wal jijjiiran Iraan michoota humna guddaa qabanii fi madaallii naannoo jijjiiran hidhatte akka kanaan dura ta'ee hin beeknetti ol ka'aa jirti. Sarara lubbuu boba'aa addunyaa kan ta'e daandiin Harmuus balaa cufamuu jala jiruuf hasaasni waraanaa daran guddachaa dhufuun gammoojjii Israa'el irraa kaasee haga galmoota Waashingitanii fi Teheraanitti barri haaraan wallabdee mul'achaa jira. Sagalee guddaa ija jabinaa fi tarii seena qabeessa ta'uu danda'a. Kun lola meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane lola fedhi lola lubbuun jiraachuu sirna addunyaati. Akkasumas Iraan misaa'ila qophaa'ee fi dhaabbilee gurguddoo akka Raashiyaa, Chaayinaa, Paakistaanii fi Kooriyaa kaabaa waliin tumsi qabdu kana booda sagalee qofa osoo hin taane obomboleettii abiddaatti jijjiirameera. Of qopheessi callisni dhoo'insa dura ture amma xumuramee jira. Iraan dhiphina guddachaa jiru keessatti kokkee addunyaa cufuuf dhaadatte. Iraan daandii boba'aa addunyaa ijoo ta'ee fi guyyaa guyyaan boba'aa parsantaa 20 irra dhangala'u Hormuuz cufuu dabalate weerara biyyoota alaa irratti dhiibbaa cimaa kennitu madaaltee jirti. Miseensa olaanaa koree nageenya biyyaalessaa paarlaamaa Iraan kan ta'an Beniyaam Saayid tajaajila oduu meeritti akka himanitti kun filannoo ciccimoo ilaalamaa jiran keessaa tokkodha. Strait of Hormuz daandii bishaanii addunyaa irratti tarsiimoo ta'an keessaa tokko uggurri isaas dhiyeessii anniisaa addunyaa jeequu fi gatii boba'aa addunyaa guututti dabalchiisuu danda'a. Iraan haleellaa misaa'ilaa dhiyeenya kana kibba Israa'el keessatti raawwatteen yoo xiqqaate namoota 48 madeessee irratti gaafii ka'eef deebii kennite. Xiyyeeffannaan dhugaa buufata waraanaa fi basaasaa Israa'el malee hospitaala siivilii miti jette. Akka dhaabati oduu mootummaa Iraan jedhutti xiyyeeffannaan kun buufata ajaja Israa'elii fi kaampii basaasaa guddam paarkii teeknooloojii Jaaviyaam naannoo hospitaala Sorokaatti argamu ture. Hospitaalichi dalgadoo'insa kanarraa muudate malee kallattiin rukutame miti jette. Humna waraanaa Iraan kan ta'e koreen eegdota warraaqsa Islaamaa haleellaa kana kan mirkaneesse yoo ta'u misaa'ila qajeelfama qabuu fi sirrii ta'e akka fayyadame ibsuun naannoon qilleensaa Israa'el saaxilamaa ta'uu fi bakki nageenya qabu akka hin jirre dursanii akeekkachiisuu ibsaniiru. Gama biraan Iraan Ameerikaaf akeekkachiisa cimaa kennitee jirti. Itti aanaan ministeera Haajii Alaa Kaazim akka ibsanitti Ameerikaa wallabdee kana keessatti kallattiin Israa'el yoo gargaarte Iraan humna guutuun deebii kenniti jechuun ibseera. Filannoowwan barbaachisoo ta'an hunda minjaala irraa qabna. Yoo USA'n waraana kana keessatti makamte meeshaalee jiran hunda ofirraa ittisuuf itti fayyadamna. Akkasumas USA'n yoo weerara Israa'el dhaabuu hin dandeenye ta'e harka ishee marattee akka teessu gorsina jechuun ibse. USA'n gamasheen Hezbollah kana akeekkachiifte yoo ta'u waraanichatti makamuu murtee baay'ee hamaa ta'a jette. Beirut irraa ergamaan addaa Ameerikaa Toomaas Baaraakim gareen Hezbollah Iraaniin deeggaramu akka gara waraanaa hin seenne akeekkachiisaniiru. Sun murtee baay'ee hamaa ta'a jechuun ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin dubbataniiru. Akeekkachiifni kun kan kenname afayyaa'ii Nabii Barii fi pirezidaantii Yoosef dabalatee hooggantoota ijoo Libaanos waliin erga wal arganii booda. Hezbollaan Iraan waliin tumsa qabaachuu ibsuu fi gocha Israa'el balaaleffatus haga ammaatti Israa'el haleeluuf tarkaanfii ifa ta'e hin fudhanne. Ministri raayyaa ittisa biyyaa Israa'el Khamenei gonkumaa lubbuun jiraachuu hin qabu jedhe.
Ministeerri ittisaa Israa'el kaatis kamisaarraa ibsa ija jabinaa fi kaka'umsa qabu kennaniin hoogganaa olaanaan Iraan Alii Kaamanii kana booda akka jiraatan hayyamuu hin danda'u jechuun labsaniiru. Kaatis akka jedhutti Kaaminiin hospitaalota irratti haleellaan akka raawwatamu ajajuu fi badiisni Israa'el akka babal'atu taasisaa jira jechuun himate. Ajaja dhukaasa namoota nagaa irratti kennam kaayyoon isaa nu balleessuudha, nama balaa qabuudha, akka itti fufus hayyamuu hin dandeenyu jechuun ibse. Ministeerri waraanaa Israa'el kun namoota nagaa 55,000 ol Gaazaa keessatti fixaniif gatii kaffalaa jiru ta'a. Iraan humna waraanaa fi gamtaa tarsiimoo guddisaa jirti jedhame. Iraan kophaa ishee miti, Raashiyaan, Chaayinaan, Paakistaanii fi Kooriyaa kaabaa waliin tumsa tarsiimoo cimaa akka qabdutu amanama. Biyyoonni kun kallattiin hirmaachuu dhiisuu danda'u, garuu deeggarsa waraanaa diinagdee fi basaasaa kennu. Raashiyaan yeroo dheeraaf sirna ittisa qilleensaa sadarkaa olaanaa qabuuf tumsa waraanaatiin Iraan deeggaraa turte. Chaayinaa fi Iraan hariiroo diinagdee gadi fagoo kan qaban yoo ta'u, Chaayinaan boba'aa fi bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti investimentii guddaa qabdi. Paakistaan Iraan waliin hariiroo waraanaa kan qooddattu yoo ta'u, yoo wallabdeen naannoo uumame mararfannaa qabaachuu dandeessi. Kooriyaan kaabaa Iraan waliin teekinooloojii misaayilaa fi leenjii waraanaa dhoksaan tumsuun beekamti. Sagantaan misaayila Iraan sadarkaa olaanaa kan qabu yoo ta'u, haleellaa fageenya dheeraaf sirriitti qajeelfamuu danda'a. Hidhoota warraaqsaa Iraan waliin ta'uun bakka bu'oonni akka Hizbollah, finciltoonni Huutii fi milishoonni Shi'aa adda addaa Iraaq fi Sooriyaa keessatti argaman dabalate neetworkii waraanaa cimaa qabduun naannicha to'atti. Dabalataan wallabdeen Israa'elii fi Iraan taphattoota dachaa harkisaa jira. USA, Hizbollah yookiin biyyoonni biroo tarkaanfii kallattii yoo fudhatan haalli kun dafee gara waraana naannootti dhoowuu danda'a. Iraan daandii Hormuz cufuuf doorsifte Hizbollaan hirmaachuu akka danda'uuf ibsi ija jabinaan hooggantoota Iraan fi Israa'el irraa kenname tattaaffiin dippiloomaasii laafaa dhufuu agarsiisa. Tarkaanfiin dogoggoraa tokko addunyaa guutuu gara waraanaa geessuu akka danda'u yaaddoodhaan ilaalama. Gaafa dacheen hafuura ishee qabattum Iraan seera waraanaa fi aangoo irra deebitee barreessuuf meeshaaleen hamilee fi michoota akka qabdu addunyaatti agarsiisaa jirti. USA fi Israa'el waa'ee sarara diimaa haasa'uu danda'u, garuu Iraan tapha kana barmeela boba'aa addunyaatti jijjiiruuf jirti. Yoo daandiin Hormuz cufame addunyaan diinagdeen gubatti. Hizbollah yookiin naannichi dhiigaan liqinfama. Humnoonni gurguddoo yoo gidduu seenan waraanni addunyaa mata duree qofa osoo hin ta'in dhoowuu danda'a. Kun kana booda lola Iraan fi Israa'el gidduutti dhaabbatu miti. Kun gaaddiduu tapha addunyaa fi dhoowuuti. Murtoon har'a murtaa'e boru seenaa bocuu danda'a. Addunyaan hafuura ishee qabattee jirti. Lakkoofsi duubatti deebi'uu eegaleera. Dippiloomaasiidhaan xumuramamu tarkaanfiin itti aanu addunyaa rifachiisuu danda'a.